wanni sun dhufeef atis qaama seeraa tokko biyya kanarraa dhaabbata biyya kanaati. Amma mana kiyya galuuf sodaadheetiin jira gaa. Si boodaan jira. Ati garuu immoo na fuuldura deemtee bakka isaan jiran gosa isaan jiran qaxxii isaan irra jiran naatutti si geessa. Wanni jammaatu jira hajaan na jabaate uummanni cafaqqiidhaan dukkanarraa kaasu jira. Ulee kanaafin fuulduma kiyya si dhufe kaayee na furuu dandeesse. Na furta kaayimee ol galchi na gatteessi qaama karraa na fuuteeme. Torbaan tokko guutuu na qabanii beeyta manatti dukkanarraa kaasu jirani. Wallaahi natti hafuutti hin jirtu har'a akkuma nama achi gabbeettiin si dhufe. Har tokko nama kararraa kaataniiti. Ogguma na gadhiisanillee nama afur mookan olarraa kaataniiti. Ogguma na gadhiisan kaan na cafaqe. Akka itti nama buraan dhufe kaayeeti. Uumaan an siinjee na furuudha qabdaan siinjee ammoo inni si dhufe wanni fardiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi jaalatamtoota tolaa Oroo Show akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jirtanitti nagayni keenya isin haadha qabuun jaa. Tolaan gaafunu har'aan tanaas asiin bee waan ta'u jirullee quba qabdanii inis nigeetii yaada. Alhamdulillah garamni rabbiin badini isinillee warroottan nufaana yaatanii nu hordoftanii hanga bahinsa kiyyaattillee nu jala yaatan ulfaadhaadhaan isinin jaa. Asumaanillee warra sagalee haadha mana kiyyaatiif dhimma gam tokkootiin akka isiidhattis kiyya caalaallee isiidhaa dhaga'uudhaan mucaa sangaddiisaadhaa ramadaanillee dhufee jettanii warroottan yaada gaarii san barreessitanillee ulfaadhaadhaan isinin jaa. Haa ta'u malee gaa anillee dhiifamallee waliin jennee jirra. Asumaanuu gaa waa'ee qabamiinsa kiyyaatti isin waan ta'u jiru ni quba qabdan jeetii yaada. Haa ta'u malee gaa harriin an itti qabamee fi akkaan an itti qabamee isa garuu jirtanii obboleeyyan kiyya gaa kun uummanni akkana qabanitti gaa kun lafeen asii gaa saabuna bishaan finna quucaalaa saabuna sirra kaadhee qaamaan inni dhiqadha jeetii yaada. Torbaan tokko guutuudha gaa na adabsanii achi keessattis waan isaan na godhanii fi waan isaan irra raawwatanis agartanii jirtan jeetii yaada. Asumaanuu gaa ulfaadha galatooma ramadaanillee dhufee anaanee dhiifama godhee fi gochiinan godhees obboleettii isaatii fi waan isin ittiin ajajjarratti malee wanni tolaan ittiin godhe dhaqee godhees hin jiru. Wanni tolaa dhimmi aanee dhaqqabaatee aanee itti akkas godhees hin jiru jeetii yaada. Idduma tanaanuu gaa maaliif dhuftee ergee jechuun keessan hafan qabu namni na biratti agartan kunis qaama seeraatti odumaan asii isatti isin hin dabarsine dura gololchaawwit gola aartii Oromoodha. Karaa akkaataan isaan itti naqaban akkuma isin agartan sanii gola aartii Oromoodha namaan heddullee kabajuu sagalee uummata Oromoodhaati heddullee galatoomu garuu dhimmi hojii isaatii fi waliin bu'iinsa kiyyaa adda adda. Maaliif gollee aartiidha sagalee uummataati namaan miidhuudhaafillee irraa fakkaadhu miti nama hawaasni Oromoo bal'aan isa caqasuu isa if duratti abdatu gam tokkoon miseensa uummata Oromoo keessaa nama sadarkaa olaanaa qabu nama jabaadha akkuma isin beektanii isallee dhaqa hordofaadhaan isinin jaa garuu ammoo anta hordofensa isaallee hordofa akkumaan jeetti haa ta'u garuu immoo tadhimmoo inni na godhe gololchaawwitii fi inni waan irra raawwatan agartanii jirtan. Haa ta'u immoo karaanan ofirraa hin eeginiin qaranaa kaayan. Akkasumatti gololchallee amma gadhiisaa jee viidiyoo araaraa keessatti illee hirmaachuu isaa ammumaan tanaan dhagee ammanatti singallee akkuma manaa beeniin gaa karaa qaama heeraa dhufee gololchaas kallattiin ani itti irraa baasuunis karaan ani ittiin qarri lama waliin muru jedhanii garuu inni narra qaratee nama isarra gamnatti dabalamuudhaan qaxxii sana naa kaayee yookaan karaa kana naa kaayee achi na dhaabeet agartanii jirtanii. Garuu osoo lubbuudhaan jiru dirree qiyaamaa na dhaabanii akkasitti bakka isaan itti naasdabanii agartan jeetii yaada. Achi keessatti illee osoo guyyaa tokko mana yaalaa yookaan mana hakimaa guyyaa tokko nan dhaabini qaama washee kana na godhanii na gabbaasan jechuudha. Asumaanuu maatii kiyyallee akkasitti ijoomsanii guyyaa hanga kanaa waan isaan keessa jiran ana deebiillee hin hubanne maaliif waa'ee dhimma mataa kiyyaatiifuu rakkoorraan jira waan ta'eef amma gaa gololcha. Akkasumatti galmeessaa hobumaan cufee kaayaa fi gola aartii Oromoodhaallee akkasumatti dhiisi haa galatoomu galata isaatis akkaan itti galchuuf anuun hin beekaa garuu wanniin waa'ee gola aartii Oromoodhaa hedduu dubbachuullee hin barbaanneef inni kun sagalee keessanii jee akkumaan yeroo hedduu irra deddeebiidhaan akkaan hin dubbanne nama hawaasni bal'aan if dura ilaalu jiru ammoo gadaa
gadana finni walif teenya amalle minan dufeef dhimma gadaati gadana finni bakka itti wal gaafanna ana gama lola harkaati fi lola lafarra dhaabeetiin jira hara qaama seeraatiin deema danda'u seeraan naatu injifata dandaan isaanii na injifata wooma lama hayyoon keenya itti fufa jeetii yaada maaliif warroottan tolaa waan maaliif waan akkasii dalagee ati wanta jettanii arraba fi koomantii akkasii keessan ulfaadhaadha garuu ammoo du'aayii irra caalatti du'aayii godhaadhaan isin jechuu barbaade khaniin yaani khiyya isaan taanilleen rakkoota kan qabu caqasuu dhabuus ni dandeessa jeetii yaada garuu ammoo miidhama khiyyarratti akkuma ajaa'ibaatti gabbee dubbadha jechuu barbaadeeti haa ta'u immoo iddumaanuu naafi gadaan wal gaafannaa jechuudha bakka itti wal gaafannutti anamma booda dhaabeetiin jirachuu barbaadeeti lola harkaa dhaabee maaliif qaamni seeraanii jira qaameeraatiin wal gaafannaa jechuudha naafi isaan gadaa yoon ani rarraasee isaan fuune waan inni chitti na godhe yoon irraan kafallee ani namaa miti jechuudha maaliif khaniin isaan godhus harkaan osoo hin ta'in qaameeraatiin ilaan gammaatti illaaji tokko dhabee ilmi namaa torbee tokko hammaama keessatti itti cufamee hubsii fili takkaan akkasitti akkuma isin agartanitti achi keessa oolchanii bulchanii tumsaanidha taanillee aane dhiifama olii goone garuu ammoo isaan an akkasitti hindiisu asumaanuu qilleetu sagalee taatee akkasitti na hordoftee waa'ee dhimma isaanirraa illee dhugaa itti himu keetiif siin galatoonfachuu barbaada ulfaadhuun siin jabbareessa kiyya jabaadhuu itti fufi ammallee nafaana bu'uudhaan na hordofii siin jechuu barbaadee karra jiru boruun jiru asumaanuu waa'ee dubbachuu barbaanne qaameeraa biraan jira waan ta'eef ammas himataadha himatamaa isaan waan ta'eef tanaaf hin dhufe inni kunis akka nama tokkotti qaameeraati nama laaltanii agartan jeeti yaada assalaamu alaykum warahmatullahi jeyni assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh buleeyyan oromoo buleeyyan kiyya mucaan kun ahame mana keessatti guyyaa torba hidhame jedhe hayyee mana kee guyyaa torba mana keessatti hidhame deebi'ee maaliif iyyachuu maaliif dhiise yoo wana geessa bare kan na dheektunis lammiitiyya asumaan hadha hidhame je'ee ofirraa dabartee saba biraatti hin kennu jechuudhaan sabaree hogga sabaree jedhu immoo jarumti immoo dhahee hidhe kun illee egaa mucaan kun sabirii qaba obsa qaba jedhanii hidhaadhaa baasanii hin gadhiifne asiin immoo rabbiin hadha lubbuusaa hambisee hidhaadhaa bahee qaamatti lubbuutiyyan sitti beeksifadha jedhee dhufe na bira ala gossaalan dhufe taqabbale egaa akka keessanitti namni tokko namni kun guyyaa torbaa miti daqiiqaa 10 hammama keessatti hin hidhama nyaanni kiyyallee namama keessaa maali kanaa jennaan mucaan kun mee isinis ilaalaatti hangamatiyyaan ordoffii inni itti sababa inni itti hidhame kana qaamati garatiyyaan waan murteessuun hin beeka laakiin immoo isin sabbitanii mee akkamitti ilmaan oromoo kun akkamitti hidhamee guyyaa torba ta'a jechuun isiniin qaba yaa buleeyyan kiyya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anamma asumaanuu wanni si dhufeef atis qaama seeraa tokko biyya kanarraa dhaabbata biyya kanaati waa'ee heeraa fi heeratti bulmaataa biyya kanaas na caalallee siitu beeka anis hanga tokko akka hawaasatti waaniin baradhaniin qaba khaniin yoon lammii asii ta'uu baadhellee akka ittiin bulmaata lammii asii kana niin hordofa mirga isaan naa kannanii fi lammii isaaniitii kannanillee wal caalchisee ni ilaala garuu ati nama na caalaa san beeku jeetii yaada akka tokkotti nama isaaniif dabalamee isaanii wajjin amantaa guddaa qabu isaanii waliin dalagu jeetii yaada anamma asumaanuu ummata kana akkinaa gootu namni haalaan namiidhe gadaadha jechuudha gadaa kana akka qaama seeraatiif naa dhiyeessite hanqa inni hammaama keessatti na adabe jechuudha saniifuu hanqa inni hammaama keessa torbee takka akka itti na cafaqanis ati arguu baattullee hawaasni ragaanii baajeetii yaada dhimma kiyyoo ta'es osoo gama seeraatiif nan dhiyeessin osoo akka tokkotti waan takka musulaa takka hin godhin osoo nan karaa nagaatiin fixadhaa jehuuni harkaan dhufanii jechuudha halkan dhufanii manatti manarraa na fuudhan jechuudha saniifuu anamma akka nama tokkotti mucaasan akka hidhaa inni irraan baane baatii ramadaanaa tasilaa dhuftu tana inni akka achitti khudama tokkoon soomanuu na akka gootuun barbaada yookaan khubsii takkaan akka inni ijee tokkichaa kan achi keessa fixu murtee isaallee ol ijeta isaa
اتجابيشته أكنا قوتهم برباد خجما خسنبودان جرو وام برباكي ساتين أنلن سبودان جرا أتكرو مو نفول درا ديمته بكي سان جيران قدي سان جيران كاتي سان رجيران ناتو تسيجيسا مناسي أكو قوتو ساني ولي كبدي وام متاعني دانتين إذا ناقيش توم برباد ناچ ناقيش توم برباد دندا ما أقول قالتو مي سامي كتسينا هالكن ساسمي كتسينا يا وقت فانو تبيل بلاني رومو ولا سرت أنا ما كمي سينا أكيد تندوفن قولال جاودي في قولارتي ورمودا إسلاماني واي لما بلاتي بنبر بادني لما سني اللي حاجة تفسني حاجة جتماتي في سبر بنا أكمل ترجمتو يعني هاي اللي جه قبله أنا نمان ودب ده كابو سنيفو ألام بيجرا شجرا من الديبو نامي جاو كمين جيني قولارتي خنا نمني درا مننتي نكان يغنا غده أشتنا دفعتو وان انتهى للتي أسوني نافانيس باسني نما برا نما نور جباتي والفكيسني نتلو فمنتي أشبودا وروتن سلا نبرباتي دي مسن إسامبودا جراني أمته مننتي ورسينو نرجع خلاص تملسا سكا جايبنا جفكاني أما كنا تشوفني سكان نجدنا لقوي جورا نياتله دبيتين جرا منتي لينجله ماتين كجلين وان رجرني بيهو سنيفو أنا ما أنتنا خرق أمس هرامله منت اللي قالوا عن نفسه دافين إيجا يجتا إسني دفعة جورا إسن برات لبون كيا نبوه نبرة إسن برات هنبوه هنگانا تشكي سجرول لك أمس هراتي فنادي سادا موتومان هراتو متين هنا هذا بوسون جوتي خلاص نوتو سيادة با بيجانا رانوتو أبدا وأكا فينس يقولنا فينوس جيبنا فينوس فرنفنا وانا تقول الرأي يعني واني نقول إنجرو واي دم هذا من ساندرا دابتني جورا خلاص أكاس نقول أني جورا أتمنى أن واني نقول إن جيسو مالي أولي تقولوا دندو غداسنا يا مين إنجا فدا يا مين إنجا فدا أتي جاي مالك أبدا قال هنان أنا ما سنتي سأعمل من أنا ما سنتي لما كان أفورا كتة أمامتي ويا تربة واي سيرف sana nuti berbalik. Anak mantan kalas isi nubiran tanya cura. Nubiran maltesa. Amma mana iya galu sudah ada tinjira kan? Singgesa mana kan mana ke gese mana kalas on galta. Aciti mana kejati tuba nama nani gota nama nagar udan desa ya gum sakiyaf. Allah wa me amma nam si bangko damma. Amma nagar udan desa. Amma sematin kiyas kartu konfaja jira jiranya kiyas bore jira. Duba wan kanarato demi orang ilalci singgotan hada mana tanawaji nakan jira ne zeru kanalan najibu jira beita nada abani jira ni amma le tahu marabbi tinin namnuma nam tu gode tolona wale nagadise namni ammo ham tu ne yade isa sancala nama birati sanifu ammo ani wani sira barbadu wanti guddan ani akka isalle dawwalte am tumbar badu dawwale yaman dawwalte am tetuma خلاص وانا كنت سبب بنا وخم من النيجي تيتهم أكو ما خرق نيتي قا كلينتو جنيمتي أشوف أنا قبوفتم بربادة أيه تمام أما سكان سيفان كودا أما نما من سيجيسه أما إسبل بليه أما إسقى فدوتي أتي من كده قالين نما سيفان كودا تمبل بلا مان نما سكت إفسدار دين جلادو وكمتين دمو ونا دفعين يلبو يرانجو تمنصورة الله يما إيجا موتما جلد إسنر تقوتورا خلاص أيه دولتي ناقودي ألو السلام عليكم من ada imarat di rasa birati خلاص ست فارا makan kenyu tola ست فارا mana sana fundure Anggan akhirnya galas ini jadi akhirnya akhir demne mana akhir fundiri sana taati jemaah keseris nyata keseris wanti akhirnya sini fida akan nam to ulasan ada ulasan ada rukute enyu jadi agak fadakati yo ni makasih ni kene jadi bil nanti mak akan to mana san sini wani isafi di arti sadar di mana tamam Umat Allah sama buat orang sudah dunjuru mati hijanin dia biaya itu. Dia ni mati Allah. Asmanu amas golol cawul thorna sera jare na bolsi amas itianse. Ini waya kana kaisa ti arara je fitulle ani arari ini najidu fitesan na hintane na simbar bachisu akkisani suwana jabu miti duran kara male dan na dufe onte isalle thorna sera jare na bolsi ta golarti oromolle na firati data itu. Afchir. Asana nuti beka afchir. Asmanu amas dudana wani damachu kabu golol chana mchanja mohoni
waa'ee haadha manaa isaarratti iddoo tanarra rakkoon takka ni jirti. Tamiyyoon natti himattee naafit naan jechuu jirtu tokko illee ni jirti. Saniinis wal qabsiisee yoo danda'ame miyyoo sanii wajjin si hirmaachisee dhimma lama keessatti jechuudha isa galchee akka inni mucaa sanii wajjin achi gabbu'ee ji'a ramadaanaa kana achi fixu murteen isaaniillee ji'a ramadaanaa booda akkanaa gootaniin fadha. Abshuun nuti beeka. Khalaas. Seeraan keewwattee miti amma? Khalaas. Amma nama si isinii wajjiniin deeman. Abshir amma nama si godheemi? Khalaas. Ati nam tokkos bilbilaanis afafittee nam tokko bilbiltee akkana godhadhee dhufe jettee naasayi. Uummatee khalaas. Tamam. Akkanaati ayyee. Kanaafuu gaa hordoftoota fi daawwattoota keenya gaa waan isin bira dabree akkanatti karaa qaama seeraatiin gaadhee badiin qaba yeetis yaadu gaa namni tokko waan humna isaatii oli yookaan gama mootummaa dheessuu waan dirqama ta'e saniifuu gaa ifiiniin jira jechuun hin ta'u jabaan ni laafata laafallee ni jabaata jechuu barbaadeeti. Asumaanuu hanga gololchaawutii fi golaartii Oromoodha ammas mucaa kana maqaa isaallee naafaa hin dhufu gadaatuuf jettaniin kana. Hanqaan isaan achi gabbuusu fayyaan qabu jechuudha. Anilleen akka nama tokkotti waan biraatiin dadhabu dinagdeedhaan nama booda jiru akkuma isaan madda galii xiyyaa qoratanii iccitii xiyya baasuu barbaadanii haalaan yaalanii akkaawuntii xiyyallee na gaafatan kana saniifoon illee nama bakka san kannuu miti ani waa'ee dhuunfaa xiyyaa kanumaan dalagadheen qaba waan dhimmi namni biraa natti ergee nyaadhu hin qabu iccitiin isaan telefoona keetirraa arginee maarreedhaa jansanilleen hangi tokko yoo gaafiidhaaf namni na gaafate kaan soba jeetii namana haadha manaaneetii fi isa jidduutti nagayni haa jiraatu iddumaanummaas namuma haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu seeneetutu kalata qabaan jechuu barbaada wajji dhalootarra wajji gangaloota akkuma jedhanii isaan dhaammatanitti obboleettiin dhalaa diina gurraacha arraantanaan if argee garuu haa ta'u immoo ani obboleettiin dhalaadha ilma dhiiraatii fi abbaa haalaan jaalatte hooma jirutu jaalaluma obboleettiitu ana miidhee miidhama kiyyaas fudhee ifis argeetiin jira isaan lamaan jidduun salaamaadha jara sadeen kana ammoo qaama seeraatiifin deeyisa jechuu barbaadeeti anis kan hin jiru harka mootummaati waan danda'ameen boodaan jira isaan kana firra akka muruufin beeksisa godhee asumaanuu ulfaadha galatooma namni kunis nama waraqaa eenyummaa yookaan heera biyya kanaa keessatti ittiinis bulee ittiinis nama bulchu waan ta'eefin itti dhufe jechuu barbaadeeti galatooma.